isa kana han murteessu ilma malee abbaa miti jedheeti immoo kaasa. Kana jechuun hanfoon uffatee waan hunda argee isadha. Wangeela amma isarratti waaqummaa isaa adda baasuudhaaf ammas kan deemuu qabnu wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti Waaqni Iyesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu murtoo kennaa cubbamoota bitaadhaan warra gaarii godhan immoo mirgaan dhaabee murtoo itti kenna. Isa warri cubbuu raawwatanii murtoon isaanii gara ibidda bara baraa ta'e bu'atii gara ibidda bara baraatti deemu. Warri immoo gaarii hojjetan burraaqatii gara mootummaa Waaqayyoo deemu jedhee murtoo kana kennaaf jechuudha. Kanaaf waaqa murtii kennuudha asirratti ilaala. Ani ofirraa waan an godhu qabu waan jedhu foon uffachuu isaa argisiisa. Murtoo san immoo waaqummaa isaatiin akka murteessu ibsaa jechuudha. Jechuma takka laalletti miti kan deemuu qabnu. Kanaaf foonummaa isaatiin kan hojjetu kana foonni inni uffate kun wallaalaa ta'uusaa homaa kan hin hojjenne ta'uusaa hojii waaqummaatiin hojii kana kan hojjechaa jiru ta'uusaa hojiin kun immoo waaqan kan walitti hidhate ta'uusaa fakkeessummaa odoo hin ta'in dhugummaadha. Kan waaqan hojii waaqa abbaatiin kan walitti hidhate hojii lafarratti foonummaadhaan hojjechaa jiru kuni hojii samiitiin kan walitti hidhate ta'u tokkoon tokko hojii isaa samiirran waaqa abbaadhaan mirkaneessaa deemaa jechuudha. Waaqummaa isaa waaqarraa dhufee lafarra deddeebi'uu isaa mirkaneessaa foon uffachuu isaati immoo wajjumaan mirkaneessaa deema. Odoo akkas gochuu baatee jiraate asirraan lakki foon hin uffanne jedhu asirraan immoo odoo waaqummaa san mirkaneessaa deemuu baate lakki waaqaa miti akkasumatti nama taraadha jedhanii akka hin kaasne nama shakkiirraa bilisa baasuudhaaf ani waan danda'u jedhee akkasitti ibsaa ture malee Yesuus Kiristoos gonka nama gonka waaqaa jechuudha. Namummaan isaa akka namaatitti hin rafaa, hin beela'aa, hin nyaataa, hin dhugaa, bishaan dhugaa, hin du'aa akka namummaa isaati. Akka waaqummaa isaatitti du'aa ni ka'a. Du'aa ka'uun eenyumaafuu hin danda'amne jechuudha seenaa addunyaa irratti. Foon san kan du'aa kaase waaqummaa isaati jechuudha. Kanaaf wal bira jira. Amma wal bira hubachuu qabnaadha. Foon uffachuu fi waaqummaa isaan san wal bira yoo hubanne malee tokko qofa yoo qabannee sochoone waliin nun deemu. Tawaahidoo waaqumtuu inni sadanuu tawaahidoodhaan jiraata waan ta'eef isa kana sirriitti hubachuu qabna. Foonummaa uffate saniin homaa hin danda'u jedha. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irrattis waa'ee sa'aatii sanii waa'ee yeroo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilmas ta'ee ergamoota namootas ta'ee namni beeku hin jiru uumama keessaa namni beeku hin jiru jedhee yommuu kaasu ilma kan jedhu foon uffateera uumama keessaa foon uffateera waan ta'eef foon sun akka homaa hin beeknetti murtaa'aa ta'uusaa ibseet waaqummaa isaatiin immoo waan fuulduratti ta'u itti himaa ture waan fuulduratti raawwatamu itti himaa ture jechuudha. Akka foon uffachuu isaatitti immoo maal jedheeni waaqni ilmis ta'u hin beeku jedheen jechuudha. Kana yoo numatiin gokkumaa waaqummaa fi namummaa gonka nama ta'uu gonka waaqa ta'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hubachuun baay'ee nama rakkisaa jechuudha yaa obboleettii koo. Isa kanadha. Abbaa keenya fakkeenyaaf asumarratti yoo deebinee Yohaannis boqonnaa 5 fakkeenyaaf lakkoofsa 44 irratti maal jedha 43 irraatiin dubbisa ani maqaa abbaa kootiin nan dhufee isin garuu ana hin simanne Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 43 irraatiin isin dubbisa ani maqaa abbaa kootiin nan dhufee isin garuu ana hin simanne kan biraa maa ofii isaatii yoon dhufe nin simattuu jedhe isin walii keessanii irraa ulfinna fudhattu malee ulfinna isa waaqayyoo tokkocha ulfinna isa waaqayyoo tokkocha biraa dhufu hin barbaaddan ulfinna isa waaqayyoo tokkocha biraa dhufu hin barbaaddan akkamittiin amanuu dandeessu ree yoo jedhu waaqayyoo tokkocha jedhe Yesuus Kiristoos ulfinna isa waaqayyoo tokkocha biraa dhufee jedha amma asirratti maalinni asirratti waaqayyoo tuna ergee jechuu isaati kan barbaadu Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf inni immootu akkas hin jenne kaa'ani dura waaqa amma isiniif jecha foon uffadheetu nama ta'ee dhufee bakkeen jiru
hin argine. Ammas immoo bakkeen Yesuus Kiristoos ana malee waaqni biraa hin jiru anumatu waaqa bakkee jedhu wangeela keessa barbaadee dhabe bakka Yesuus Kiristoos ani waaqa waaqni biraa hin jiru jedhu yoo bakkeessa yoo argadhe ana amantii kootirraan jalladhu isin jedha abbaa keenya gaafii kana naa deebisa kabajjaadhaan isin gaafadha dhiifa. Baay'ee gaariidha. Ani waaqa jedhee hin ibsineedha amma gaafiin keeti. Bakkeetti Yesuus Kiristoos anumatu waaqa waaqni biraa hin jiru anumatu addunyaa kana hundumaayyuu anatu uume waaqayyoon biraa ana malee hin jiru jedhu wangeela keessa barbaadee tan dhabe jechaadha. Inni Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee wangeela keessatti maal jedhaa? Ana abbaa kootu na erge isa abbaan koo na erge akkas dubbadhe malee ofii kootirraa kaasee hin dubbannee jira. Wangeela seeraan isiniin dubbisa. Amma isin dhageeffadhaa dura kana naa deemtaa san immoo booda isinii dubbisa. Abbaa. Saanti maal seeta amma wanni guddaan ati hubachuu qabdu. Yesuus Kiristoos lafa kanarra yommuu deddeebi'u namni hubachuu hin dandeenye waaqa ta'uusaa. Nama ta'uusaa mirkaneessuudha amma wanti guddaan achirratti ibsaa ture. Ani waaqa jechuun murtoo kennuun koo waaqummaadha bar. Murtoo kennuun waaqummaa ta'uu naa hubachuu qabdaan boqonnaa 3:16 kaasee murtoon hankennamu waaqa ilmaan ta'uu si ibseera. Yesuus Kiristoos hin uumamne jechuu si ibseera. Waaqa jechuu si ibseera. Wangeela ergaa Yohaannis boqonnaa 5:20 irrattis waaqa jedhamee mirkanaa'ee jira. Maal jedha achuma irratti wangeela ati naa dubbiste kanarratti noormaalii kaayaa'u wanta siin galle gaafachuu waanuma jiruudha. Lakkoofsa 34 kaasee yommuu dubbisnu dhugaa ani garuu namarraa ragaan barbaadu ragaan kiyya samiirraa dhufaadha. Samiirraa dhufaadha. Yohaannis waa'ee koo mirkaneessee jira. jedheet akkasitti dhufa namatti naa dhufa aab indalaከኝ ስለኔ ይመሰክራልና የላከኝ አብም እርሱ ስለኔ መስክሯል ድምጹን ከቶ አልሰማችሁም እንዴ akkamitti dubbanne akkamitti sinamansiisna jechaa jiran gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa ilma koo kanan jaaladhu jedheetu gaafa cuuphaa wangeela Maatiyos boqonnaa 3 irratti dubbateera lakkoofsa 16 irratti ilmi kiyya isa dhaga'aa kan jedhu waaqni naa mirkaneesseera jechaa jira gaara Taaboor irratti mirkaneessee jira jedha waaqa ta'uu koo garuu foon uffadheen isin gidduu deddeebi'aa jira jechaa jira kan dhufee fayyinaa fi kan foon uffateef sababa qaba kanaan alatti ani waaqa jedhee maa dubbachuu dideeni dubbateera bar ani waaqa jedhee dubbateera bar akkamitti dubbate wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti deemati biyya lafaa kana wangeela barsiisa ummata biyya lafaa kana wangeela barsiisa maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin barattoota taasisaati waan isaan abboome hundumaa akka raawwatan taasisaayi ani hanga dhuma addunyaatti si wajjinan jira waaqa odoo ta'uu baate dhuma addunyaa akkamitti jiraata ani waaqa jechaa jira bar akkaataan nuti hubachuutu rakkoo qaba jechuudha kanaaf ani waaqa kan jedhu kuni waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu an jedhu sun dhugumatti achirratti mirkanaa'e jechuudha isa kana sirriitti hubachuu qabna wangeela Yohaannis duratti si dubbiseera boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti ani fi waaqni abbaan tokkodha yommuu waaqa abbaan na erge jedhu ani waaqa abbaatii gadi ta'ee odoon ta'in foon uffachuun kiyyaan faarfannaa boqonnaa 8 maal jedha nama du'aan ergamoota irraa gadi gootee foon uffachuu isaatiin waaqa abbaatirraa gadi bu'ee jechuudha garuu har'a immoo akkasittiin ilaallu jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa kaasnee hanga 20 haga 18 yommuu dubbisnu Yesuus Kiristoos kalee foon uffatee nu gidduu deddeebi'ee yoo jiraatus har'a akkasitti namni ilaaloo jiraate gowwummaadha jechuudha. Yesuus Kiristoos foon uffatee jira, foon wallaalaa uffatee jira, nama fayyisuudhaaf lafarra deddeebi'ee jira, dhuguma waaqadha. Waaqummaan isaa immoo mirkanaa'ee jira. Hojii isaatiin mirkanaa'ee jira.
bakka waaqummaan isaa mirkanaa'etti ani waaqa jedhee dubbachuudhaaf of tuulummaa ta'a. Maal indee yeroo barsiisonni bari yeroo namoonni isa qoruudhaaf dhufanu barsiisa gaafa jedhaniin barsiisa waaqa tokkicha jedhee deebisaafii ture bara. Ani waaqa jechuudhaafu ani barsiisa waaqa tokkicha. Ati arjaadha gaafa jedhaniin arjaa waaqa tokkicha jedhee deebisaafii ture. Maaliif mataa gadi qabannaa nu barsiisuudhaaf dhufe waan ta'eef. Ani waaqa ammaa gaafa jedhe eenyutu itti amanaa'uu danda'u. Kanaaf waaqummaa isaa foon isaa keessa uwwiseet dhokseet akkasitti hojii waaqummaas hojjechaa hojii foonummaas hojjechaa ture. Kanaan namaan galu taanan anii fi abbaan tokko abbaa akkamitti natti argisiisi waaqa abbaa natti argisiise jettaa haga har'aa isin wajjin taa'ee an jedhu kuni waaqa ta'uusa. Ani abbaadhaan tokko erga jedhe ani waaqadha jechuusaati. Kanarra maaltu ragaan barbaachisa? Yoo qormaatumaaf gaafii ta'e malee amanuudhaaf kuni ga'aadha jechuudha. Kana caalatti waa'ee murtiitiin wal qabatee Qorontoos 2:5 irratti hundi keenya iyyuu akka hojii keenyatti Kiristoos fuulduratti dhiyaannaa teessoo Kiristoos fuulduratti jedha. Waaqa kuni bakka. Teessoo Kiristoos fuulduratti hundi keenya akka hojii keenyatti ni dhiyaanna murtiidhaaf jedha. Murtii argachuudhaaf jedha. Kanaaf waaqummaa Yesuus Kiristoosiin wal qabatee ani waaqa jedhee akka dubbatu barbaadama taanani barsiisadhaayyuu akka jedhamu hin barbaanne jechuudha. Nama yaa arjaa ati nagaa ati gaarii hojjettaa waaqa biraa dhufte jedhanii yoo dubbatanii calliseedhaan seexanaanu. Yaa ilma waaqayyoo gaafa jedhanii seexanoon callisii ba'i jechaanii ture. Kanaan nuun mirkanoofne taanan waaqayyoo ani waaqa aga jedhutti eegna taanani kuni amantaadhaaf odoo hin ta'e rakkoo biraatii fi malee ani waaqa abbaatiin tokko jechuun waaqaa miti jechuu isaati amma. Bakka ga'aadha kunumtu wangeela Yohaannis 10:30 irra kan jiru kuni ga'aadha amanuudhaaf jechuudha. Yesuus Kiristoos waaqa abbaatiin anii fi inni tokko jechuun ani waaqa jechuu isaati jechuudha. Isa kana asaanti. Abbaa ganni deebisame. Dhiifama. Fixee jiraan waaqa jedhee jira waaqa jechuun isaa immoo anii fi waaqni abbaan tokko erga jedhee dubbatee ani waaqadha jechaa jira jechuudha. Abbaan sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu. Deebii gaadha nama hubatee fi garuu amma isaantiin gaafii gaafachuudhaan dura waan hagammaa deebistaniif kanarraa maal akka hubatte deebisaa nu gaafadha. Akkanumaan yoo ishiin hubannoo qabaatiin akkanuma sa'aatiin gubina abbaa kiyya. Finneerra bakka akkanuma irratti dhaabna. Nama abbaa yeroo tokko fakkeenyaaf abbaa noo jechuun fakkeenyaaf ani osoo amantii kana fedhe qabaachuu waadheetii keessa taa'eetu gaafii isin gaafadhu akka namoonni biraa jedhanitti fudhatinaati. Ani fakkeenyaaf hongeera erga dubbisuu eegalee yoo akkana gara ji'aatti kan dura immoo akkanumatti amanaa ture amma hongeera yoo dubbisu immoo akkasitti fakkeenyaaf asumatti Yohaannis 10:9 irratti maal jedha? Abbaan koo inni anatti isaan kenne hunduma irra guddaadha. Homtuus harka abbaa koo keessaa isaan baafachuu hin danda'u jedha. Fakkeenyaaf ammas immoo maal jedha? Abbichi isin ana ergisetu ofii isaatii waan dubbadhu na abboonni malee hoo. Asaante. Wanni kanaan dura ibsaa ture hagam na hubatte asaante. Amma isuma irra natti deddeebi'aa jirta sii ibsee jirta. Kanaa deebi'ees jira akkoo kanaa deebi'ees jira. Mee achi keessa akkasii deebi'e maal inni asaanti abbaan keenyallee ilaala waa'ee miti kan fayyadaman daataadha yeroo maaliif guban. Ganni maaloo naa obsi nam fixa hidhee tanan nama xumuruu barbaadee tanan hin dadhabu akkanumaan. Ila abbaan ishi miyuutiin sinirraa godhadha rakkoon qabu dhiifama naaf godhaan gocha abbaa kiyyaa. Garuu bakka baay'eetti gaafii gaafachaa turte asaantiin mee waan hagammaa hubatte baruu barbaanna abbaa kiyya nuyiifis ijoollee tawaahidoollee bar ishii bichaa miti amma kan tawaazaaggabaa jiru. Rakkoon qabu tawaazaggabaan qabu dhugaan lafa jiru jira amma. Timiyuutii godhadhu asaanti maali mee wanni dhumarratti wanni siin galle kami mee hansii deebi'e kami kan siin deebine kami isarratti tan xiyyeeffatu. Bakkeen naan galin nuti Yesuus Kiristoos waaqa isa malee waaqni biraa hin jiru jennaa miti. Kuno wangeelli immoo fakkeenyaaf Yohaannis 5 inni ana erge abbaanis immoo ofii isaati anaaf dhugaa ba'eera isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaa hin dhageenye bifa isaas
hin agarree jedha asirratti illee jechuudha. Fakkeenyaaf. Waaqa ilmatu argee jechuudha. Waaqa ilmatu argee jechuudha waaqa abbaa. Waaqa abbaa kan arge waaqa ilmaati. Kanaaf tokko jechuudha waaqan. Waaqa abbaatiin tokko jechuudha Kiristoos. Yesuus isin hin beektanii natu beeka. Maal jedhe Yohaannisu? Namni waaqa argen jiru isa bobaa waaqatii dhufe Yesuus Kiristoos isatu nuuf ibse waa'ee waaqummaa. Waa'ee waaqummaa akka beeknu nu taasise waaqa ilma dhalate kana nama ta'ee dhalate kanatu nu ibse malee waaqa gonkumaa namni argen jiru jedha Yohaannis. Boqonnaa tokko irratti Yohaannis cuuphan yommuu barsiisu lallaba isaa yommuu jalqabu jechuudha. Kanaaf haa waan fedhe jedhu duubatti waa'ee foonummaa ibsaa siin jedheera dandeettiin qabaachuu dandeettii dhabuu foonummaa inni uffate kun foon kun dadhabaa ta'uu ibsee raawwateet ani Filippos gaafa gaafatu akkamitti hangaarraa anaa wajjin taatee waaqa abbaa na gaafatta anii fi waaqni abbaan tokkodha gaafa jedhuun ani waaqa jechuu isaati moo miti yam aangoo abbaadhaaf kenne kana deebisee walitti deebisee anii fi abbaan waaqni abbaan tokkodha gaafa jedhu aangoo tokkoon biyya lafaa kana uumne aangoo tokkoon biyya lafaa kana bulchina aangoo tokkoon biyya lafaa kana dabarsina aangoo tokkoon murteessina jechuu isaati aangoo waaqummaa keenya tokko jechuudha garuu waaqa abbaatiin mormii dhaabi dhaggeeffadha dhiifama abbaa kiyya miiwutii godhii dhaggeeffadha dhaabi mormii itti fufa abbaa koo siigalee asaanti ani waaqummaadhaanii tokkodha foon uffachuu kiyyaan waaqa abbaadhaa gadi ta'eera jechuudha sirriitti kan na hubachuu qabdu asaanti waaqa abbaadhaa gadi kan taasise foon uffatee namaa walitti makamuu isaati amma koo sammuun namaa dhiphaadha sammuun namaa xiqqaadha sammuun namaa hunda beekuu hin danda'u kan hunda beeku waaqa qofa waaqummaa isaati waa hunda kan danda'u waa hunda kan raawwatu namni garuu waan muraasa raawwataa waan muraasa beekaa jechuudha gadaantummaa foonii san waaqarraa gadi bu'uu kabaja waaqatiin akka tokko hin taane foon uffate kun foon dadhabaan kun foon dadhabaa kana uffachuu isaa ibsaati ani waaqa abbaatiin waaqummaadhaan tokko foon uffachuu kootiin garuu waaqa abbaa tii gadi ta'eera jedheeti waa'ee faarfannaa 8 siyaanan si dubbise bare duudhaan waaqa abbaatii gadi yookiin immoo ergamoota gaduu bu'eera waaqa gadi qofa odoo hin ta'in maal jedha Filiphisiiyuus boqonnaa 2 irratti nama ta'e yebaariyaawun malki yaazee jedha bara laala fakkeenya bifa garbummaa odoo waaqa ta'ee jiru jedha bara Filiphisiiyuus odoo waaqa ta'ee jiru waaqummaa isaa dhabuu waan tokko ittiin dhaga'amne bifa garbaa qabatee bifa tajaajiltoota isaa qabatee bifa namummaa qabatee waaqa ta'ee odoo jiru jedha kitaabni qulqulluun bakka waaqummaa Yesuus Kiristoos ittiin dubbanne hin jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis xumura irratti anii fi waaqni abbaan tokko erga jedhe kanarra ragaan dhiyeessuun hin jiru ortodoksii tawaahidoon namni amanuu barbaade kanarra ragaan barbaadu yoo amanuu barbaade kanaan alatti wanni gamaa gamana wanna jedhanii tawazaagabaniif hin jiru yoo soba ta'e kanarra yoo soba ta'e kitaabni qulqulluun lafatti darbanii han dhugaa ta'e qabachuun mirgadha ani akka abbaatitti kanan si gorsu jechuudha asanti kanaanoo si hubatan abbaan fedhe barsiisan fedhes ta'u kana caala si ibsa jedheetti si yaaduan maaliif hoo jette afaan beektunan afaan oromootinan si ibse afaan amaariffaatiin tarii waa jala si jala darba'een shakka amma dhugaa jiru akkaataa na gaafatteen waaqayyoodha Yesuus Kiristoos waaqa yommuu jennu namadha nama yommuu jennu waaqadha waaqummaa isaatiin du'aa ka'e waaqummaa isaatiin garbarra deemaa ture han garba guddaarra tarkaanfachaa ture miila namummaatiin garuu kan irra tarkaanfachiisaa ture immoo waaqummaa isaatiin kan du'aa nama kaasaa ture waaqummaa isaatiin kan dubbachaa ture namummaa isaatiin maaliif nama waaqa namni argan jiru waan ta'eef foon uffachuu isaatiin isa argine waan ta'eef argineetis waaqa dandeenye jira baay'ee isinitti hin baay'isuuti bakkee Yesuus Kiristoos du'ee guyyaa 3 booda du'a mooyatee ka'e sanitti maal jedhe lakkoofsa 17 boqonnaa Yohaannis boqonnaa 20 maal jedhe Yesuus immoo na hin qabinaa ani ammaayyuu gara abbaatti ol hin baane gara abbaa koo gara obboloota koo dhaqii
ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol nan ba'aa jedhii isaanitti naa himii jedhee ishee abboomee waaqayyootti ol bahaa gara waaqayyoo keessanii waaqayyoo kootii gara abbaa keessanii fi abbaa kootii yoo jedhu kana waaqayyoon kaminni Yesuus Kiristoos ol ba'uuf deemu asirratti immoo osoo anuu waaqayyoodha ol ba'uufan deemaa haga isinii fi cubbuu keessaniif dararamee cubbuu keessaniif jecha fannifamee cubbuu keessaniif jecha waraannamee jira amma immoo ol nan bayaa waaqa ta'aa hin jenne gara waaqayyoo keessanii fi waaqayyoo kootitti ol ba'aa gara abbaa keessanii fi abbaa kootitti ol bayaa jedhe Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti abbaa keenya. Bakka deebii kanaan deebistee jirta dhumarratti naa goolabdeerta deebii kanaan. Gara abbaa keessanii fi abbaa kootitti gara uumaa keessanii fi isiniif uumaa keessan anaaf immoo waaqummaa isaatiin abbaa koo waaqa abbaa laal. Waaqummaa isaatiin waaqummaa kootiin gara waaqaa torbaa jechuun waaqa biraatti jira torbaa jechuudha kan. Waaqa biraa miti anumtu waaqatti ba'u bar waaqa malee namni waaqatti ba'een beeku bar. Kanaanuu hin mirkanaa bar dhugaan jira. Ani bakka kabaja kootittan deebi'a. Ani odoo wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti yommuu dubbistu 17 akkas yommuu walitti dubbistu ani olan ba'a yoon ani ol ba'e isinii wayyaa hafuura qulqulluun isinii erga. Ani achitti bakka jireenyaan isinii qopheessaa jedhee tokko of hin jeeqinaa hin jeeqaminaa jedhee dubbachaa ture bar. Ani gara abbaattan deema wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti ani gara abbaattan deema boqonnaa 17 irraa kaasnee yommuu dubbisu. Boqonnaa 16 ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ደግሞም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁ ጀዴ ራወቴት ኢሳንስ ሸከኒ አኒ ገራ አባተን ዴማ የሚለው ምንድነው ጀደኒ ሸከኒ የቹ ከናም ቦዳ ኩኒ ማሊዳ ጀደኒ ጋፋቹስ አካዋን ሶዳተኒ ከናም ቦዳ ለጴሳንት ቤከ ጥቂት ጊዜ አለ አታዩኝም ጥቂት ጊዜ አለ ታዩኛላችሁ ከነንስን እንጀደ እርስ በራሳችሁ ለምን ትጎረመራማላችሁ እነት እላችኋለሁ እናንተ ታለቅሳላችሁ ሙሾም ታወጣ ዓለም ግን ደስ ይለዋል እናንተ አንነን ዱአ ከየ ሰሚተን ወልባ ከበጀ ኮትቲ ሰሚራን ዱፌ ሰሚተን ደቢያ ይቻጅራው ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ሰድረት በሪ ሐንዋይ ለፋስንቲ ዮህምነ እስኒ እንገለ ዋይ ሰሚ ጭጭቲ ሰሚ ወዶስ ንትምነ ማልቱ ስኒ ገላ ጀዴት እኮ ኒቆዲሞስ ትማቱረ አኩማት ነጋፈቱ ከና ኒቆዲሞስ ፍጭቲን ኩንገሉ ዲዴቲ namni erga dhalatee guddateen booda gadame saadatti deebi'ee dhalata jedhee waa iccitii cuuphaa gaafattumu qilleensi gara barbaadetti qilleensa'a dhufuu isaati argita malee garam akka deemuu fi eessaa akka dhufe hin beektu waa'ee samii waa'ee lafa kanarraa yoo isinitti hime kan hin amanne waa'ee samiirraa yoo isinitti hime akkamitti amanuu dandeechu han jedhu gaafiin kun yeroo san kan turedha kanaafi olan ba'aa isin biraanan deema yeroo muraasan booda jedheet ittimaa ture akka ol ba'us ittimaa ture waaqa ta'uusaa ittimaa ture kanarra maaltu jirame hawaaqatti ol ba'ume eenyume hundeessaa amantaa kamiiti kan waaqatti ol ba'e kan du'aa ka'e hunduu awwaala keessa jiru bar an dhugaa dubbannu yoo ta'e mee kitaaba kami hundeessaa amantaa kamiiti kan awwaala moo'ee ka'e Yesuus Kiristoos malee waaqa waan ta'eef kana godhee jechuudha waaqummaa Yesuus Kiristoos irratti kitaabni qulqulluun ifatti kaa'ee jira nama amanuu maluuf nama qormaata fakka diiyaabiloos uffatee deemuuf garuu fayyina dhiisiti fayyinni gonkumaatu ittuu mul'atu maaliif yeroo hundumaa gaafichi walumarraa dhalachaa deema gaafii kana yihuudotarra bulee kan gaafachaa ture diiyaabiloos jechuudha kan fannisiises diiyaabiloos jechuudha laphee yihuudotaatirra bulee har'as immoo namootarra bulee akka namoonni cimanii waaqummaa fi namummaa Yesuus Kiristoositti amanne laphee namaa karraasu diiyaabiloos jechuudha abbaa cubbamoota abbaa sobaa abbaa warra ajjeestotaa jechuudha kanaaf isa kana sirriitti adda baasuun barbaachisaadha ani olan ba'a jechuun namni ol ba'e hin jiru waaqa malee hansamiirraa bu'e malee hansamiitti ol deebi'u hin jiru jechuudha kana gaafii keetiif goola banaa ta'a jechuudha gara abbaa keessanii an jedhu isiniif uumadha ani immoo waaqummaadhaan kan walqixa taane aangoodhaan kan walqixa taane
bakka tokkotti deebi'aa jechuudha. Wada amlaakaachuu yommuu jedhu foon san uumeera waaqayyo wajjin uumanii jechuudha. Laala aangoodhaan tokko foonummaadhaan waaqa jedhu. Fakkeenyaaf ergamaan waaqayyoo fa'aa eessa jiraatan samii jiraatan moo eessa jiraatan fakkeenyaaf. Walitti makin barumsi ergamootaa waan biraati. Anjiyooloojiin teewooloojii irratti kophaattiin koolii maqaa. Na dhagaye kaawwannaati na dhagaye laata. Waa'een ergamootaa haga ammaa waaqummaa Yesuus Kiristoos irratti dubbannee si deebi'e moo si hin deebisne. Waa'ee ergamootaa yeroo biraa irratti baranna. Waa'ee Maaramiis yeroo biraa sagantaa qabannee irratti haasofna. Waa'een Yesuus Kiristoos deebiin si deebi'e moo si hin deebine. Abbaa keenya asitti dhiifama naa godhaati waan biraallee naan jedhinaati akkaan ongeelli jedhutti hin bula hoo ta'e ongeelli ka jedhu waaqayyoo biraattu jira Yesuus Kiristoos immoo waaqatu ergatee jedha ongeelli kanaafuu bakka kanatti deeminaan deemini ergamaa waaqatu jettee amantaa miti waaqayyootu barsiisaadha Yesuus Kiristoos barsiisaadha waaqayyootu ergatee waaqayyootu ennumaa jedhere angara waaqa keessanii fi gara waaqa kootitti ol nan bayaa erga du'aa ka'ee booda jecha guyyaa 3 fakkeenyaaf eega waaqa ta'ee waa hundumaa uume guyyaa 3 Yesuus Kiristoos du'ee booda keessa jiru sani eentu addunyaa kana bulchaa ture fakkeenyaaf ammas immoo Yesuus Kiristoos gizee garaa Maariyaamii qulqulleetti keessa jiru sana eentu addunyaa kana bulchaa ture hamma inni akka daa'imaatti isheen hammattee kunoo nagarra fakkeenyaaf si'ilii Maariyaamii irratti hammatteetu teessi yeroo sana eentu addunyaa kana bulchaa ture jennee yaadna. Nakko falchiste dhugaa isaanti bakka gaafii kanaan fidna. Akka waaqummaa isaatitti addunyaa bulchaa ture addunyaa harkatti qabatee akka namummaa isaatitti immoo boolla keessa ture. Akka waaqummaa isaatitti si ol caccabseeti daabiloos harkaa lubbuuwwan abiddatti gubachaa turan Addaam irraa kaasee hanga dhaloota Kiristoositti kan jiran lubbuu isaanii si ol keessaa baasaa ture jechuudha. Kana kitaaba qulqulluu irraa mirkaneeffachuu hin dandeenya. Kanaaf gaafii kana asuma irratti dhaabnu yoo siin galin Yesuus Kiristoos ergamaadha waaqayyo irraa ergamee dhufee waaqa biraatti jira jettee kan amantu taanani kinoo karaan bal'aadha wangeela lafa nu godhiiti gara barbaadde deemuu danda'a. Ani ganaa achitti kanarra ibsuu hin danda'u. Maaliif beekumsi koo kitaaba qulqulluu irratti barsiisummaan koo isa kanaadha. Hangni baradhes isa kanaadha. Kanarra waaqayyo immoo si haa ibsu. Namni barsiisee nama nu hubachiisu afaan namaatiin hin hubatamu jechuudha. Waaqayyo dhuguma dhugaa barbaaddee Yesuus Kiristoos waaqa jettee amantee waaqayyo immoo daandii isaatirra na haa oofu kiristaanummaa irra deema jettee yoo dhuguma amantee waaqayyo barsiisummaa isaatiin hafuura isaatiin siifaaf ibsu namni odoon baratiin hin beeka. Haa ta'u kana hunda maaliif dadhabee beekta? Gaafii isin hin gaafadhu abbaa keenya jechuun yoo isin dadhabsiisellee dhiifama gaafii isin hin gaafadhu hin gaafadhu gaafii hin gaafadhu galatooma jechuun edamaa hin qabadhume gaafii gaafachuun edu abbaa ganni narraa dhaabbadhu galatoofachuufi abbaa keenya baay'ee galata. Abbaa keenya baay'ee galatoomaa amala gaariidhaan gaafii ani isin gaafadhu waan naa deebisaa turtanii fi baay'ee isin galateeffadha na ulfaadha waaqayyo umurii isin haa dheeressu akka yeroo biraallee wajjin mari'an abdii qaba garuu yoo akka hongeelli jedhutti hin bula yoo ta'e karaa biraa deemii ka jettan ani hongeelatti ortodoksii ta'ee hongeela ortodoksiitti taa'ee buluu hoo hin dandeenye ongeelli kun karaa amantii biraa nama oofa hoo ta'e homaa rakkoon hin jiru ani karaa amantii isaa ongeelaa wal fakkaatutti deemuun kiyya hin nafu yoommoo Yesuus Kiristoos dhugumaa waaqayyootu ergatee waaqayyoo isa oliitu jira ka isa uumetu jira hoo jettan amantii kootirratti nan jabaadha immoo yoo waaqayyo Yesuus Kiristoos matu waa hunda uume hoo jettan immootu Yesuus Kiristoos akka humna hin qabne asirratti dubbatee jira waan ta'eef waaqayyoo biraatu jira waan ta'eef gara waaqayyoo isaa Yesuus Kiristoos isa ergateetitti amanuuf nan deemaa jechuudha galatooma. Kana naagota kanaafan si ibse laale nuyi akka amannutti wangeelli kunis akka jedhutti Yesuus Kiristoos uumaa hundaati isaan alatti wanti ta'e hin jiru isatu uume biyya lafaa kana wangeellis kan jedhu kana kiristaanummaanis kan barsiisu kana ati garuu Yesuus Kiristoos ergamaadha waaqarraa ergamee isaa inni ergamaadha jettee amantee jirta mirga qabda dirqaman qabdu dirqamaan sineen dhugaa jiru sitti muu qofa
isa kanaafan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqaa miti jettee amantee jirtaa dhuguma akkuma jettetti siifaa ta'u yoo dhugaan immoo jiraate yoo waaqa ta'e inni hafuura isaatiin si haa ibsu si fayyisu yoo barbaade nuyi kanaa olitti deemnee yeroo fudhannee amma gara sa'aatii tokko ol fudhannee jirra. Kanarra deemuun dadhabbii hin taane uumuudha waan ta'eef maal jedha beektaa kana hundaa kanan dadhabuu danda'eef akkaataa ati itti dubbisteen dhugaadha wangeelli karaa ati itti dubbisteen karaa ati jalqaba ka'umsa ittiin kaatee fi galumsa ati barbaadde karaa saniin si deemuu dhabuu danda'a garuu hiikoo keetiin deemaa jirtaati. Mee hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 yommuu fudhannu Yerusaalem deemee namichi mallaqa qabaan mootittii Itoophiyaa tokko yommuu deebi'u raajii Isaayyaas dubbisaa ture. Raajii Isaayyaas yommuu dubbisutti galuu fi dideet ittiin rakkachaa ture akka ati ittiin cinqamtu kana jechuudha. Raajii Isaayyaas irratti akka hoolatitti harkifamee akka homaan dubbannetti fannifamee miidhamee seenan isaa lafarraa namni dubbatu dhabame jedhee kaasetoo akkasitti ibsa. Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan Filiphos kan jedhamu duuka bu'aa ergee fi han dubbistu hin qalbeeffattaayi jedheen Filiphos. Han dubbistu kana hin qalbeeffattaa jennaan nama na qajeelchu barsiisaa osoo hin argatin akkamittan hubachuu danda'a. Han jedhu kana kaaseef jechuudha. Wangeela keenya keessatti kitaaba qulqulluu keenya keessatti. Gaafa jedhuuni jalqabaa kaasee waa'ee Iyyasuus Kiristoos gaafa seenessee fi dhugaa jiru ittimu dhimmi kunis kan dubbatameef Iyyasuus Kiristoos fi Isaayyaas fi miti. Waa'ee Isaayyaas waa'ee ofii dubbatamu waa'ee nama biraa dubbata jedhee gaafatu waa'ee Iyyasuus Kiristoos dubbata jedhee waa'ee Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaa namummaa isaa jalqabarraa kaasee gonka nama ta'uu isaa gonka waaqa ta'uu isaa gaafa sirriitti barsiisee galuu fi akkan maqaa isaatiin hin cuuphamne maaltu na dhorkaa gaafa jedhuun amante taanan wanti si dhorku hin jiru. Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'uu isaa amante taanan wanti si dhorku hin jiru jedhee cuuphee biraa deemi jechuudha. Ga'een keenya kana ba'achuudha malee dirqamaan nama hin amansiisne. Ilma waaqayyoo ta'uu nan aman. Ilma waaqayyoo fi abbaa waaqayyoo jechuun tokko miti fakkeenyaa akkamitti ilma waaqayyoo nan tuqina maal ijoollee tawaayidoo nan tuqina adaraa keessa maalo abbaa kiyya bariisin yeroo keessan aarsaa godhaa jirtanii dhugaa waaqayyo mee hagamma waan barsiisan keessa wanni isheen qoqqobeet akka fudhatte maaltu jira kun ikkoo irra deddeebitee gaafii kan gaafattu ijoolleen keenya wallaalaa meeqata jala jira abbaa kiyya kan ganaa reefu sammuun isaanii daa'ima haa baratan rakkoon qabu hundi barachuu qabu barumsa ijoolleetiif malee abbaa mee galaatiyaa dhiifama mee tijaalan beeku teksii tokko boota tokko nu dubbisaame mee boota tokko nu dubbisaa abbaa kitaaba qulqulluurraa Galaatiyaa nama kabajaa Galaatiyaa namni baay'ee jala jira kun amantii gargar boqonnaa afur lakkoofsa 15 jiru nu dubbisaa kabajaa jirra bar asaanti garuu ati waan abbaa si gaafatan mormitti deebistee jirta bar waan abbaan sa'aatii kan hunda aarsaa godhanii ilmoo kiyyaa yaada kiyyaa ati garuu mormitti deebistee jirta habiibti. Koi ganni dhiisi koi infinna fixuudhaaf amma bakka dhumarra jirra. Abbaa kiyya barooto yeroo haga isheetti wanni jedhan kana barooto በእውነት በጣም ዋጋ እየከፈላችሁ ነው እንዴ? ችግር የለውም ዋጋ መክፈልም ስለሚገባን ነው የከፈልነው። ብዙም አትጨናነቁ። በቆና አፍሩ ለኮፍስ እኔ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃት አባ ፈቀዱልኝ። ምክንያቱም ብዙ ልጆች አሳንቻና ሚቲ ጀቻ ጅሩ አሳንቻ ተጋፈዱ አታቱ ኑጁን በረነ ዲሰት ganni dhiifama naa godhimee gidduudhaan ishiin musliima isaa taatu nan kabajaaf amantaa ishee pirootestaanti isaa haa taatu nan kabajaaf amantaa ishee amantaan nama kamiitu kabajama garuu fakkaatanii deemuun seexana nama taasisa malee nama amantaa qabu nama hin taasisu garuu seexana kan fakkaatee deemu hambofatti fakkaatee deemee jannata addaan baase asaanti kanan beeku nama ortodoksiidhani sabboontunis kan natti himte ortodoksii ta'uu ishiiti nan beeka yoo fakkaattee dhufte minim cinqeelloon ani kanaaf dhimma hin qabu garuu waan dirqama narra jiru ba'uudha as jala immoo ijoolleen jiru immoo sirriitti dhugaa kan akka hubatanii fanani malee asaantii dirqama amansiisuudhaaf dirqama hin qabdu asaantinis immoo hanan ani barsiise amanuudhaaf dirqama hin qabdu jechuudha kana sirriitti naa hubachuu qabdu
Asaantini Ortodoksii tawaahidoo odoo Ortodoksii tawaahidoo iyyuu taate odoo amantaa biraa keessa iyyuu jiraachuu baatte ishiin baate citaa tokko mana tokko keessaa luqqisuudha. Homaa cinqii hin qabu kun. Waaqayyo ijoollee ofii beekaa hin waama. Fannoo hidhachuun kiristaanummaa nama godhu obboleettikoo uffatu waan isaan siin jedhu. Tole ishiin ufannoo ishii nutti argisiisteera asaanti. Na dhagaa jirta ammayyaa jirraa fi gaafii takka bichaan si gaafadha. Fayyaa ta'e asaanti baay'ee galatoomi. Fannoon kun gatii qaba. Tuqoo yaabba gaafii takka bichaan gaafadha. Kan fannoo hidhatanii jiru bara abbatti. Musliimni hidhata abbaa keenya fannoo kana fakkeenyaaf hin jaaladha hidhadhee mana arabaa ittiin hojjetu. Musliimni hidhata warri musliimaa yoo hidhatanii hidhanna jedhaati barreessa. Addarraati musliima isaanii jedha. Yoo hin hidhanne immoo hin hidhannu jedhaati barreessa. Gaafii gaafachuu kiyya musliima na godha. Musliimni kana hidhatee deema. Musliima si keenya garuu maasaanti ila harka keenya maqaa abbaan jaaladhaa qulqulluu waaqa tokko jennee arras jechuudha. Namni musliima na godha kootaati fannoo koonarraa kutaa. Kootaati fannoo koonarraa abbaa ganni baasa. Abbaa ganni baasa. Ganni nama obsa qabu ta'uu qabdu nama amantaa erga taatani. Kinoolaalii asaantini masqalii guddaa argisiisaa jirti. Garuu asaantiin jalqaba yommuu seentu ijoolleen kun akka tawaahidootti na dhaga'i maaloo ganni. Ganni na dhaga'i kamaaloo. Narraa kutaa ganni koon narraa kute anaaf lubbuu kootiin nan jaaladha masqala kan kun. Gaafii gaafadhe fayyaa naa ta'e galatoo. Abbaa yoo barsiisuu barbaadanii abbaa ganni gadi baasa. Abbaa ganni gadi baasa. Nu bakka kanatti jeeqamaa jirra waan ta'eef ganni baasa. Ganni dhagaan jirtu. Ganni yebannaatti koobsika miutii godhadhu ganni. Ganni ba'i ati si dura koo qaba. Yaa bara dubarsaan dubbachaa jira miti illee jala dubbattaa takka deebiin qabaanne ortodoksii. Kalaas barsaan haa barsiisu zummi jalaa jechuudha. Bakka amma haga kiyaasoftee miutii godhadhume. Ganni obsa godhadhu ka fayyaa naa ta'e giiftii koo quuqama qabdu nan beeka. Dhuguma immoo durattuu sabboontuun maal jettee adaraa ijoollee biraan seessisinaa jeequmsi uumamaa asaantii amala ishiinatu beekaa. Asaantiin ammeenya qabattee odoon ta'in ijoolleedhaan wal hubachuu hin dandeenye. Han jedhu kana kaase. Amma asaantiin jalqaba ijoolleen tawaahidoo yommuu seenan yaa abbaa keenya maaloo nu hiikaa nu eebbisaa jedhu. Asaantiin garuu odoo maan jedhin seente xiqqoo achirratti shakkii. Dhiisaa rakkoon qabu haa seenan yoo iddoon jiraate. Sabboontu. Sabboontu iddoon yoo jiraate ani seessisee jira. Amma mee gaafii keetti naafuu fi kanarratti xumurraa asaanti yookiin hin beellamna. Asaanti. Fuula sannaa dubbisaa kaa abbaa dura boota sannu dubbisaame. Galaatiyaa 4 meeqa jette? Galaatiyaa 4 15 hanga 16 hedduu jiru. 14 jidduu jiru basi gaa'ee fatanaa yoon eebbaachuun nagarochi alqaachuwaanna. Isaa miti Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 hanga 16 kan jiru. እንግዲህ ደስ ማሰኘታችሁ ወዴት አለ? ብቻል አይኖቻችሁን አውጥታችሁ በሰጣችሁኝ ብዬ መሰክርላችኋለሁ። እንኪያስ እውነቱን ስለነገርኳችሁ ጠላት ሆንሁባችሁን በብርቱ ይፈልጓችኋል፣ ለመልካም አይደለም። ነገር ግን በብርቱ ትፈልጓቸው ዘንድ በውጭ ሊያስቀሯችሁ ይወዳሉ። ከና ጨቀሰ ከነ ፍዴ ሃተው ኢላ ነምን ደበስረት ደሙ ሶጅራቴ ዱማቲ አሳንቲ ይላል ዱጉማቲ ቁልቁሉ ታቴ ጋፊ ከና ዮ ጋፈቴ ዋቀዮ ነምን በርሲሳ ሲንበርባችሱ ዋቀዮ አብጁዳና ተው ከለቲዳና ተው ሆጂሳትንሳ ተው ሲበርሲፈቴ ዱጉማቲ እንተላ ዋቀዮ ዮ ታቴ የቹላ ዱጉማ ዋቀዮ ተመኑደፍ መናባቴ ታነን ኦዶን አኑ ከራራ ሲደብሴ አትንደብዱ ከነ ስሪ ተንጀላ ሙሬሲትም መለቶን አቲሞ መለቶ ፈኖ ሃን ሁምና ዋቀዮ ፍራ ቀቡ nutti argisiiste namni narraa kutu hin jiru jechuun kun kutannoo kiristaanummaati. Baay'een itti gammade tokko naa jedhe. Egaa kun immoo afaaninis ibsamuu danda'u qaba. Fannoon kun hiikoo mataa ofii danda'e qaba. Haa ta'u warri gadi nu baasuudhaaf jiraatanoo jiraate isaaniifis qalbii haa kennu. Asaanti ati kiristaana taate dhuguma jibbiinsa ijoolleen tawaahidoo sirraa qabaattee gadi si baasuudhaaf si dhiibdi taanan isaanuu ba'uu danda'u. Ani kin hojala mureen sitti hima. Namni nama dhiibu dhiibbamuu danda'a yoo namni nama dhiibu jiraate jechuudha. Kiristaanummaan nama dhiibu odoon ta'in dhiibbamuudha siruma ka'umsumti isaatu. Kiristaanummaan Iyyasuus Kiristoos duukaa bu'uudha. Iyyasuus Kiristoos immoo namaaf lubbuu ofii kennee dabarsee kennee jechuudha. Barumsa yommuu nuu kennu du'uunsaa bari duuti isaaf
tagabbayee odoon ta'e nu barsiisuudhaaf jechuudha. Akka hiriyaa keenyaaf namoota fayyuudhaaf malaniif aarsaa akka kafalluufi waan ta'eef amma na dubbisiiste naa galee jira. Gadi isin baasuudhaaf xaaraa jiranii, dadhabaa jiranii, isin hin barbaadanii, gara alaatitti isin hambisuudhaaf deemanii isa jedhu kana akka yaadatitti naa kaaste dhuguma namni akkasii yoo jiraate dhugaatti Waaqayyo qalbii yaa kennuufi asaantiin ani kiristaanadha. Gaafii natti ta'ee gaafii natti dhuguma gaafii ta'uu danda'a. Si qofaa miti barsiistonni paappaasonni gaafii itti ta'ee waa'ee waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos rakkataa barsiistonni mataa isaaniitiin dogoggoranii dogoggorsiisan hedduutu jira asaanti. Ani sitti murteessu. Garuu maalan sii kadha akka abbaatitti Waaqayyo dhugaa si haa ibsu. Barsiisan danda'ee ibsuu hin danda'u. Dhimma waaqummaa jechuudha. Hanguma beeku warra amananiif ibsa. Warra amanuu barbaadaniifis haguma beeku ibsaa jechuudha. Beekumsa guutuun dhuunfannu jechuudha. Kana yommuun siin jedhu amantaa kee nan sii kabaja, ejjennoo kee nan sii kabaja. Haa ta'u malee dhugaan jiru hagan danda'e haga dandeettii kiyyaa waaqummaa fi namummaa Yesuus Kiristoos gonka namuu ta'uusaa gonka waaqa ta'uusaa sii ibsuu yaalee jira. Kanaaf ani ergamaa waaqa fi ilma waaqaa ishii jettu sana. Ishii adda naa baaste jechuudha asaanti. Ilma waaqaa taanan ilma waaqaa ta'uusaa erga amantee innis kanuma jechaa ture jechuudha. Nagaafachuun keessan sirriidha fakkeenyaaf asuma bakkee Alaazaree du'aa Yesuus Kiristoos kaase sanii fakkeenyaaf lakkoofsa 41 irraati yoo isin dubbise kana booddee isaan dhaqicha awwaalichatti fuudhanii Yesuus garuu ol ilaalee yaa abbaa koo yaa abbaa anaaf dhaga'uu keetiif siin galateeffadhaa ittiin jedhe. Lakkoofsa 42 jedha akka ati yeroo hundumaa anaaf akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani niin beekaa garuu namoonni as dhaabatan kun akka ati ana ergite haa amananiif kana dubbadhi malee jedhe. Kana hoo jedhu akka ati na ergite haa amananiif malee akka ati hubattetti jechuudha. Waaqni abbaan waaqa ilmaa akka ergeetti aangoodhaan akka isa caalutti waaqni biraa akka jirutti Yesuus akka waaqa hin taane ilma waaqaa akka ta'e amantaa jechuudha. Abbaa koo waan jedhuuf. Abbaa koo akka abbaan koo na ergee jedha yeroo baay'ee akka anina wanti isin himuu barbaadu barsiisaa keenya akkuma sila amma isin jettan kana duraan yogguu nu barsiisan fakkeenyaaf yogguu daaqonillee nu barsiisanii Yesuus Kiristoos waaqa isa malee waaqni biraa hin jiru anis isuma Yesuus Kiristoos ardiif samii kan uume isa malee hin jiru waaqni biraa jecha amanaa ture. Amma mootu Yesuus Kiristoos iyyuu deebisee akka ati ana hin saalfachiifne wannan beekuu niin beekaa akka uummanni as jiru na amananiif malee hoo jedhu kana maal jechuu isaati fakkeenyaaf kana jechuun akka dandeettii ati na ergite waa godhinaan jettee ati uf dandeettii naa kennite gochuu numa danda'a garuu akka namoonni as jiran kun hubataniif malee hoo jedhu kana maal jechuu fakkeenyaaf. Waanuman duratti si ibsa sanii bara yaada tokkoon eeyyama tokkoon aangoo tokkoon hojjechuu keenya eeyyamni samiirra jiru amma anaa wajjin hojii hojjechuu isaa waaqni ani ilma waaqaa ta'uu koo akka namoonni hubatanii amananii fananii jechaa jira. Ani ilma waaqaa ilmi waaqaa immoo ilma waaqatti ilmi namaa ilma namaati ilmi bineensaa ilma bineensatti kuni beekama. Guddaan ilma waaqaa jettu sanaa qabadhu sirriitti bakka. Ilma waaqaa inni jedhu suni baay'ee jala muramee qabamuu qaba. Ergamaa waaqaan jedhu suni garuu fudhataman qabu. Waaqni abbaan waaqa ilmaa hin caalu waan godhan jechuudha. Garuu foon uffachuu isaaniitiin foon wallaalaa kana uffachuu isaatiin akka foonummaa isaatitti dubbata. Foon dadhabaa uffachuu isaatiin akka foonummaa isaatitti waaqa abbaa akka waaqatti dubbatee namoonni akka amanan samiirraa dhufuusaa waaqa biraa dhufuusaa ergamee odoon ta'in fedhii isaatiin dhufuusaa ammas fedhii tokko fedhii waaqummaa kan raawwatu ta'uusaa ibsaa ture. Haa ta'u wangeelli immoo generalize ta'ee waan xiqqootu barraa'e odoo ifatti barraa'e kana hundanoon
nun falmisiisu ture. Kanaaf isa kanadha obboleettii koo Waaqayyo dhugaatti waa'ee si haa kabaju, si haa eebbisu. Dhugaa jirus natti himtee jirta. Fannoo biyya Arabaa taa'een fannoo koo kinoo hagas ga'u qabadhee jira. Warri anaan amantaa biraa keessa jirtanaan jettan dhugumatti of sirreessaa jettee dhugaa kana ba'uu keetiif yoo dhugaa ta'e kutannoo keetiin itti fufi dhugaa barbaadi. Barsiisonni ana caalas barsiisan hedduutu jira jechuudha. Barsiistotas kana caalaa kan si hubachiisan afaan keetiin akka ati hubattutti amma ga'aa si barsiiseera jechuun miti. Sa'aatii muraasa kana keessatti waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos barsiisee hin finne. Hanga muraasa gaafii ati gaafatte irratti waan tokko jechuudhaaf malee hiikoo isaa wajjin dhuguma nama amanuudhaaf fedhii qabu taanan Ortodoks tawaahidoo nama jaalatu amantaa ofii nama jaalatu taanan gaafiin kun si deebi'uu dhabuu danda'a. Hanga nan ibse hagana erga deemte ergasii immoo dhawaata dubbisiiti waaqummaa Yesuus Kiristoos dhuguma ergamaadha moo ilma waaqati. Ilma waaqaa yoo ta'e immoo garamitti hiikama. Kan gaafachaa ture. Shakkitoota hedduutu jalqabaa kaasee odoo Yesuus Kiristoosis hin dhalatin erga dhalatees erga ol ba'ees erga du'aa ka'ees gaafiin kun gaafatamaa ture. Gaafiin kun eenyurraa dhufa kan jedhu yaa beekamaadha. Kanaaf ati gaafachuu keetiif mirkaneeffachuu keetiif baay'een si kabajaa yaadni keetis kabajamaadha. Yaadni nama kamiituu kabajamuu qabaa ulfaadhu. Kanaan alatti immoo yeroo biraa walitti deebina har'aan qofan fidhu waan ammas gaggabaabsinee waan ammas ifan taane yeroo biraatti beellamannee immoo itti deebina wanna ifa siin taane hanga danda'etti siifan ibsa. Kan ifa siin taane immoo ani immoo afaan kiyya kun xiqqoo ibsuu irratti rakkoo qabaate barsiisan biraatis akkasii ibsu hin goona. Maali beektaa asaanti amma rakkoon jiru laali. Amantaa biraa keessayyuu yoo jiraatte ila asaanti amantaa biraa keessayyuu jiraadhu ani sin balaaleffadhu dhugaa waaqaa. Gaafin kee kun ana dammaqsaa nu jabeessa odoo amantaa biraa keessayyuu jiraatte tooyi nu gaafatte nu cimsaa irraa baranna rakkoon qabu. Amantaa keenya irraa wanni nu mucucaachisu hin jiru. Yoo amantaa kana keessa taatee immoo baruudhaaf akkatti dadhabda taanan Phexros akkatti gaafachaa ture jechuudha. Odoo gaafatu aangoo waaqaf lafa argate jechuudha. Kanaaf gaafachuun cubbuu miti. Waaqayyo gaafatamaa ture. Nuti immoo barsiisonni dirqama qabna. Hubachiisuudhaaf dirqama qabna. Hubachiisnee fayyisuudhaaf daandii waaqayyootirra akka namoonni deeman hubachiisuudhaaf dirqama qabna. Maaliif gaafatamna jennee aaruun hojii keenya dagachuudha dirqama keenya lafatti gatuudha waan ta'eef ammas asaantiin hafuun qabdu ifachuun qabdu dhimmi amantaa waan tokko nama ifachiisu abdii nama kutachiisu itti nama ibsiisetti kanaa olitti immoo ibsa waa'ee gooftaa keenya amma duratti maal la gaafatte beektaa Yesuus Kiristoos ani waaqa kan jedhu naa baasi maaloo kanaan booda ani kanaa achi sin gabaabsinaa deebisiyetti kinoo anii fi waaqni abbaan tokko gaafan siin jedhu ammas si liqimsamuu dide jechichi ifaa miti jechuudha. Jecha kana hiikamee si ifamuu qabu ifa ta'uu qaba. Hiikomuun barbaadu. Kanaan galanii yeroo biraatti deebina isinis dadhabdanii jettanii sa'aatii baay'ee fudhannee isinis isin dadhabsiisee jira. Baay'een isin galateeffadha dhugumattuu abbaa keenya baay'ee isin jaaladha dhugaa waaqaa Kiristoos dhugama isiniin jedha amalli keessanii fi akkaataan keessan baay'ee namatti tola nama gaariidha. Asumatti immoo namoonni 363 kummee abbaa keenya namni waaqayyoo jaalatan kan musliimaallee allaa jaalatan fooloo naa godhaa fi kan biraa immoo jechuu barbaadu abbaa keenya ijoollee ani gaafii gaafadheef musliima na godhan kana mee akka amantii keenyaatti nama tokkoof keessaa dhaaban baasaniitu kutaa isa inni fakkeenyaafanii ijoollee arsiiti akka arsiitti haasaa arsiin kiristaan hin jiru naan jedhan arsii keessa dhuguma ortodoksiin hin jirre takka ammas immoo namni gaafii gaafatee fi amantii keessaa nama baasuu nama dhiibuun kun amantii keenyaaf hagam kabajaa qaba fakkeenyaaf akka gaafii gaafadhuun ati musliimas ergoo jedhan kana amantii keenyatu deebii hin qabne moo amantii keenyatu kun gaafatina akkanumatti callisnee dukkanuma keessa teenye jedhamoo maaliif amantii horra musliimaattu erga jedhaniitu sababa kan koorra musliimaa arrabsu sababa kan koo waan hin taane amantii musliimaa irratti barreessu dhugaa waaqaa isiniin jedha. Kanaafuu yoo isin jedhaa dhagaammee isin abbaa keenya akkaataa amantiin keenya jedhu gorsaa isiniin jedha. Fayyaa naa ta'e asaantii ijoollee keenya keessatti
keessatti ni gorfannaa ni deeffannaa dogoggorri jiraachuu mala nama waan taaneef hin dogoggorraa anis nan dogoggora amma nan barsiisanii anuu dogoggoruu hin danda'a namni hin dogoggoru jedhutu dogoggora dhumaarra deemaa jechuudha namni hin dogoggoraa hin sirrata nama balaaleffachuu hin dandeenyu baay'ee si galateeffannaa fayyaa nu ta'ii galatoomee gaafin kanaan hin xumuramu itti fufnaa hin barannaa sababa ati nuuf kaasten maaltu beeka waaqayyo nu dammaqsuudhaaf nu jajjabeessuudhaaf gaafii sirra bulee tooyi akka sirriitti kitaaba qulqulluu dubbisnee deebiidhaaf qophoofnu yoo nu qopheesse maaltu beeka kanaaf baay'ee galatoomii fayyaa naa ta'ii gaafii kee ammallee tokko odoo irraan dhiisii waan shakkiisitti ta'u yeroo ittaanutti qopheeffadhu koottu garuu amma waca kanaan odoon ta'in asuma mana kanatti yeroo addaatitti si'iif sabboontuudhaaf yeroo onlaayinii irra jirtan sheeriin isinii godha sabboontuun dhugumatti nama tasgabbooftu nama dhugaatti waa hubattu ta'uu ishee yeroo darbe mana isheetittis waa baay'ee haasa'aa turre kanaaf sabboontuu wajjiniin haasofna akka har'aa kana wacan goonu baay'ee wacaan hin ta'u wanti hundu kanaaf atis nu jabaadhu fayyaa nu ta'ii waaqayyo si haa jabeessu mana isaa si haa tursiisu deebii namarraa dhabde kana waaqayyo si haa deebisu wanni guddaan jechuudha deebii nama ka gaafattee dhabde kana hangaafisitti ta'e ansi shakkisiisu hunda waaqayyo deebii isaa siif haa kennu namni hanga danda'u deebisa waan ta'eef fayyaatti nu turii galatoomii jechuu barbaade tana. Galatooma waaqayyo umurii isin haa dheeressu waaqayyo fayyaa keessa isiniif haa kennu. Isinis nuuf galatooma umrii nuuf dheeradhaa abbaa keenya baay'ee isin jaaladha nurraatii hin badina nuuf jajjabaadhaa isinin jedha waaqayyo isin haa eebbisu. Ani amma nan bara isin dadhabsiisee jira boqonnaa fudhadhaati. Uumaan hin dadhabsiisne baay'een gammadee. Wacaafota hin dubbatinaa ijoollee walitti deebinee haasofna isinin. Hin gaafatina. Bakka dhugaan ani mootu ani arras borus fannoo koonan jaaladha warri mootu ittiin arrasutanis akkuma isin arrasutanii waaqayyo maal jedhaa Salooti isin godhu naa waaqayyo sanaa eebbisu isin jechuudha. Kana bakka asaanti baay'ee natti an tolte kanadha bakka kanuma jedha wangeellirree warra isin abaarani eebbisaa warra isin arrabsani kadhadhaa fi warra isin amma Galaatiyaa irratti na dubbisiistee miti akkas jedha dhuguma ijoolleen keenya si jibbanii akkas godhani dhugumatti waaqayyo laphee nuuf haa kennu hunda keenyaafuu keessatti deebinee haasofna. Erga kana gaggeessineen booda waaqni haga ammaa nu gidduu ta'ee kan nu eebbisee kan nu gorsee kan karaatti nu deebise galanni isaa haa ga'u kan sagalee tokkoon waan dubbadha osoo asantiin hin bahin abbaa jechuudha yoo na eeyyamtan. Waca wayinutti ta'a kophaatti dubbannu ishiis kophaatti galchinee sabboontu. Maayikii qabadha rakkoon qabu. Ishee rakkoon qabu abbaa inni haasofna waa'ee ishii keessan waamuma muca'oo kanarratti jechuudha ijoolluma keenya as jala jiran jechuudha. Mucayyoon kun guyyaa natti himtu baay'ee barsiisota agartan akka liyyuun jiru jechuudha. Mucayyoon tun barnoota barachuu ni barbaaddi intala tawaayidoo ta'uu ishii immoo jechuudha. Osoo amantii biraarraa ergamtee amantiin biraatu namni waaqarraa bahe wayi rabbiisarraa bahe jechuudha. Ishii musliima taatee wanna kana hidhachuu hin dandeessu. Amantiin kamuu hin eeyyamuuf jechuudha. Deebisi immoo mucayyoo kuni ijoollee baay'ee wal biratti yaamee mucayyoo kana hin gorsinoodha. Dhiisii si'uu si duukaa si fuutee deemti ishiin ergamtee dhuftee warri baay'ee jettanii jirtu. Ijoollee meesin namarra waa hodoo hin godhin. As jala jirta annan beeka engaddumarra guyyuma ustaazni mana kiyya seeniin jammartanii akka na jibbitan beekee jira. Garuu ana qubata kanarraan kaastan maaliif ustaaznis mana koo seeneef ani amantaa musliimaa hin ta'u nama hin jaalatan warri akkana jettan nama hin jaalatan fakkeessitoo bakka amantii keessanii dhugaa amantiidhaan qabda waa takka maaliif asirratti mucayyoo sabboontu ayyee koyi nambaa bahufani abbaani. Kanaafan jedhe laal karaa nagaatiin xumurree jalqabnee xumurree amma immoo wacaan xumuruun qabnu durattis waca kanan jaaladhu abbaa amantaati waan ta'eef namni akka walitti wacu na fuulduratti akka namni wal jecha hin taane jecha jabaataa walitti dubbatu hin barbaadu namni nagaa walitti haasa'ee
والجلتي والإبسيك والبرادي وملي والأباريك والبرادي من برباد لما كيسني لما جولته هايدو كوبات كلال mucayyoo kanarraa bu'aa yaa barattu abbootii biraa jedhe amma duratti mucayyoo kana akka gaafin ishiillee hawwan haga coco'anii turan asitti maaliif nama tokko qofa sin qofa ishiin barachuu barbaaddi ijoollee jalaan dubbitina injibbina mucayyoon kun anas boru akkasitti na aggaxamuu danda'a sin nama baqa nama dhiibdan maaliif akka ta'e hin beeku ijoolleen tawaayidoo kun ani waa baay'ee dubbachuu hin danda'u galatoomita gonto abba banyaamintire yeroo biraa walitti deebinee waa'ee keenya haasofna waa'ee keenya walitti deebinee walitti haasofna amma ganni faadhanis si'iinis hundi keessanuu amantaa keessanii warra quuqamuun argee jiran hunduu akkaataa keessaniin amantaa keessaniif dhaabattanii jirtu hunduu immoo quuqama amantaa qaba kanaaf argee jira amma kana namatti himuun barbaachisaa miti nama baay'eetu nama 368 naannoo kanatu jira kuni hundi ni hordofaa amma waa'ee keenya keessatti deebinee haasofna karaa keessattiin jechuudha rakkoon maal akka jiru adda baasnee jechuudha amma asirratti addabaabaayii kanarratti hin haasofnu jedheeni na dhiisaa ganni maaloo dhaabadhu jechaan hin ture amma ganni hin baaterti hin baane jirti sabboontuu atis akkasitti nu tasgabbaa'ii kan keenya rakkoon qabnu wanti guddaan namoota ofirraa dhiibuu hin qabnu waamuu qabna malee ofitti dhiyeessuu qabna malee an jedhu kana akka waliigalaatti haa qabannu dhuguma immoo haala ijoolleen kun jedhanii namni fakkeessee hin dhufa taanan immoo fakkeessee dhufee waan dhugaa ta'e hoo maaltu beekaa kanas immoo akka wanni itti haa qabannu ani quuqama qabdaniif amantaa keessaniif immoo sosochiin isin gootan baay'een itti gammada baay'een immoo nagoonsaa namni amantaa isaatiin cimee akkanatti bakka jirutti odoo haalli mijataan hin jiraatin amantaa isaatiin akkatti inaaffaa guddaa qabaachuun ana baay'ee na gammachiisa eenyumaa gammachiisa jechuudha eenyumaa kanaaf firii iccitii tawaayidoo ta'uudha kana hunda ni godhe waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo sinaa yookiin ganni biratti wal agarraa yookiin sabboontuu biratti wal agarraa yookiin immoo asumattuu deebinee wal agarraa ammaaf nu ga'a fayyaanaa ta'a galatoomaa amma asitti wacan kaasnu dhiifama naa godhaa wal kabanyee wal eebbisnee wal biraa haa deemnu jechuu barbaadan ijoollee waaqayyo. Eshi abbaa keenya nuuf galatoomaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu waaqayyooni barnoota nu barsiistanii fi guddaa isaa galatoomaa yaa sababii asantii irraa nutillee waa baay'ee baranne. Dhuguma. Innaanis immoo mucayyoon kun akka ishiin barattee obboleettii kiyyaa akka ishiin karatti namni fan qixxifadha malee ani osoo amantaa kiristaanaan jaalanneen maal galcha abbaan feete bakka fee adeemu. Ani garuu yaa obboleettii kiyyaa akka karaatti hin kufneefani karaa kiristoosiin jireenya kiristoosiin malee akka hin jirre ishiitti ibsuufan zoora maleeni wanni takka ofii kiyyaasim jedhee tiktok irra laayif irra galee taa'ee dhaggeeffachuun hin danda'a garuu kanarratti immoo ani wanti ani barbaadu maal ta'a yoo amantii biraas qabanyee maal ta'a yoo namoota hundas jaalannee amantii keenyaaf arrabaan qoxxaadhaan arrabaan miti amantii keenyaan kabanyu maaliif xiqqaaf guddaa anamma nama tokkoon deemee amantii birarraa sareedhee arrabse bakka tsalotii godhi faarfadhu baradhu qaalii waaqayyoo amma feete waaqayyoo biratti fudhataman ta'u maaliif nama guddaadha nama guddaan kabaja yoo ani amantaa biraa deeme to'i amantaa isaanii biraa abbootii isaan ta'ee fi isaan barsiisu san kanneen akka ustaazaa yoon deemee kabajeen malee dhufanii boru abbaa kunaan kabajan sinii galee kanaafuyyuu Latifama yoon dubbadheesi hin qeeqina ijoolleen keenya sim jedha ani kana dubbachuu kootiif waan hin beeku ijoollee baay'een arge ganniin hin agarre ijoollee ishii jala deeman ijoollee miskiina ijoollee baratan garuu tawaayidoo dhuma ta'anii bakkee ijoollee itti argaman baay'een arga jechuudha kanaaf inni malee ani amantaa koo jibbee miti waa'ee amantaa kiyya immoo sirriitti hin beeka keessa gadi bu'ee jechuudha anaaf qofa miti daa'ummaa koo calqabee waa'ee amantaa kiyyaa baradhe kanaaf shakkiis hin qabu amantaa kiyyaa. Fayyaa nu ta'a galatooma fayyaa ta'a hundi keessanuu eebbifamaa kana hunda nu wajjin obsaan nu wajjin turtanii kana hunda hojii keessanis dhiistanii nu wajjin kana hunda dadhabuu keessaniif ulfaadhaa waaqayyo gatii keessan mootummaa isaa isin haa dhaalchisu gatiin keessan mootummaa waaqayyo haa ta'u eebbifama sa'aatii 3 booda walitti deebinaa fayyaa naa ta'a waaqayyo isin haa eebbisu eebbi waaqaaf lafaa eebbi abboota keenyaa eebbi qulqullootaa eebbi ergamootaa hunda keessanirraa haa ta'u ijoollee tawaayidoo isin haa eebbisu bakka jirtanitti isin haa jibsu